Waamicha marii uummata Oromoo UK maraaf addi bilisummaa Oromoo ABO'n muddee 2 bara 2017 biyya United Kingdom UK'tti uummata waliin marii bal'aa gochuuf magaalaa London keessatti waltajjii marii qopheessee jira. Ijoon marii kanaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo, haala mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa keessa jiruu fi itti fufinsa falmii xumura gabrummaa irratti mari'achuu ta'a. Kanaafuu ummanni Oromoo biyya United Kingdom fi naannoo ishee jiraatan hundi waltajjii marii kana irratti argamtanii haalaa fi yeroo qabsoo Oromootiif murteessaa ta'e kana irratti mari'achuudhaan qooda qabsoo lammummaa keessan akka baatan addi bilisummaa Oromoo kabajaan isin affeera. Qaamni hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii kana irratti argamuudhaan marii kana kan gaggeessu akka ta'es isin beeksifna. Galgalli aadaa Oromoo nyaataa fi dhugaatiin ni jiraata. Gatiin galmaa yookiin tiraansfii salphaadha. Bakki Ring Cross Community Center, Love Road, People Close, Postcode N78RH, London. Guyyaan muddee 2 bara 2017. Yeroon waaree booda sa'a 2 hanga waaree booda sa'a 9 yookiin sa'a 14 irraa hanga sa'a 21. Injifannoo uummata Oromoo Qoree qindeessituu. Ziko